namni isin argite kun kan dhalatee guddate magaalaa Finfinneetti. Barnoota isaa digirii jalqabaa injiinaringiidhaan yuunivarsiitii Finfinnee irraa fudhate. Hojii qabatee iddoo guddaa hojjeta. Akkasumas jireenya isaa keessatti gammachuu qabatu. Haa ta'u malee mucayyoo takka waliin wal baranii jaalala waliin jalqaba. Waggaa muraasa erga jaalala waliin turan booda wal fuudhuu akka qaba murteessan. Maatiin ishee dureessa. Inni garuu maatii hiyyeessarraa dhalate. Kanaafuu maatiin ishee isaadhaan wal mari'atanii isheen akka Ameerikaa deemuu qabdu murteessa. Guyyaa tokko osoo isaan magaalaa Finfinnee keessa daandii gubbaarra waqtii deemaa jiranii maatiin ishee makiinaadhaan dhufanii intala biraa fuudhanii deeman. Ergasii isa deebi'anii wal hin garre. Isheen gara Ameerikaa deemtee jirti. Namichi kun ergasii kaasee iddoo yookaan bakka isaan lameen itti gargar ba'an kanatti hideebiti jedhee abdiin eegaa ture. Hojii isaa ni dhiise. Namummaa isaas lakkiseera. Sammuun isaas miidhameera jechuun maraatee jira. Maatii fi hiriyoonni isaa dagachiisuu wanta isaan hin goone hin jiru. Garuu hin dandeenye. Isaan kan gargar ba'an osoo umriin isaa waggaa 27 jiruuti. Har'a garuu umriin isaa waggaa 62 olitti tilmaama. Yeroo dheertuu kan hunda ishee eegaa jira jechuudha.